haalli itti qophaa'ee jiru mee carraa gaarii siifa ta'uu naan jedha milkaa'ii naan jedha kan keessanis akkasuma ta'a. Mee as dhiyaadhu karrul kananaani oromtitti to'an sin jaalladhaani. Lammata qalbii akkasii qaba. Isa waan akkasii irratti naan qalbii. Anaani kana mudhii channel kun barbaadu. Ashamaa akkam jirtu jaalatamtootaa fi kabajamtoota daawwattoota YouTube Abigo. Akkuma isiniin jenne waadaa keenya eegnee irreecha booda walitti deebinee jirra. Har'as Abigoon hin jiru. Anatu isinii wajjin jira. Akkam ture irreechi? Qophiin irreechaa akkam ture? Irreechi bareedaa ture jennee abdii qabna. Egaa nutis haala gaariidhaan dabarsineerra. Irreecha bareedaa ture kan Finfinnees kan Bishooftuus jaallanneerraa kan bara dhufuutiin nu haa ga'u jenna. Har'as Abigoon hin jiru. Anatu jira. YouTube isaanitti amanee natti kennee deemu jalqabeera mucaan kuni. Baay'ee gaariidha jedhee yaada. Haa ta'u malee garuu har'a waan tokkoon isinii mari'achuudhaaf deema yookiin immoo waan tokkoon gochuudhaaf deema. Innis maalidha? Ani fi Abigoon erga wal barree egaa waggaa tokko guunneerra. Ji'oottan jedhama lakka. Ji'oottan wajjin dabarsine keessatti Abigoon nama gaarii akka inni ture isinitti meera. Qilleensi isaa na fudhatee deemuuf jedha. Ji'oota wajjin turre keessatti Abigoon baay'ee nama gaariidha. Guyyaa gaddaa guyyaa gammachuu wajjin dabarsineerra. Yeroowwan gaggaarii ta'an waliin dabarsineerra. Maalin isiniin jedhare isiniyyuu beektu. Haa ta'u malee egaa yeroo wantoota kana hundumaa wajjin dabarsinu keessatti innis akka obboleessa kootitti ture kan inni natti dhiyaatu. Anis akka obboleettiittidha. Egaa turtii keessa immoo wantoonni jijjiiramaan deemu namadha waan taaneefi wanti na bira jiru jira. Isa bira maal akka inni jiru garuu hin beeku. Isa biras wantoonni na bira jiran hin jiraatu ta'ee hin jiraatan ta'ee adda baasee wanti hin beeku hin jiru garuu egaa ani akkamsiniin jedhu dubbachuudhaaf natti ulfaachaa jira. Baay'ee jechuun laphee kootti na ulfaataa jira dubbachuudhaaf akka inni feeshaaliin koo yookiin immoo fuula koo irraa kolfa argitan kana miti. Keessi koo baay'ee na rifataa jira, baay'ee nahaa jira. Maaliifi wantin yaadu yookiin immoo ilaalchin qabu isa biran jiru taanaan baay'ee miidhama. Ani beeku sodaadheeras persentii 50-50dha. Wanta gaariis nan eega, wanta gaarii hin taanes nan eega waan ta'eef keessi koo baay'ee rifateera. Maybe tarii haala kanaan itti fufuu hin dandeenyu yookiin immoo wanti itti jettee hin fudhadhu yookiin accept hin godhu yoo jedhee hin barbaadu iyyuu tasumayyuu hiriyummaa keenya duraayyuu hin barbaadu yoo naan jedhee hamma miidhamuu akka hin danda'u isiniyyuu isiniif gala. Yoommoo tolinaaf jedhe yeroo gaarii akkamii kan waliin dabarsuu dandeenyu egaa isinis hin hubattu. Kanaafuu gidduun jira amman akkasiif akkas jechuudha. Yookiin gara kanarraan kufaa yookiin gara bitaarra yookiin gara mirgaarra. Baay'ee ulfaata garuu wanta kana baasanii dubbachuuni anaan yeroo natti fudhateera. Baay'ee itti yaadeera. Dubbadhumoo dhiisumoo isa jedhu yeroo baay'ee irra deddeebi'ee yaadeera. Garuu dirqama hamma yoomiittiin of dhoksee jiraadha, hamma yoomiittiin fakkeessa, hamma yoomiittiin yeroo hundumaa hin ulfaata wantichi. Maal akka ta'u hin beeku. Dhugaa garuu sodaadheera dhugaa dubbachuudhaaf. Karaa gabaabaa hin hubattu jedhee yaada. Karaa gabaabaa yoon isinitti himuudhaaf jedhu ana Abiigoo jaalladheeraan.
isinitti muudhaaf kan inni akkas ta'e isatti dubbachuudhaaf immoo akkan ta'u yaadaan jira. Waan baay'ee yaada baay'ee even yoonni na ifatellee baay'ee akka inni natti dhaga'amu maaltu natti dhaga'ama waan ta'eef sodaadheera. Garuu jaallatanii nama gaafachuun akkas nama sodaachisa. Mee warri shamarranis ta'e warri dhiiraa komentii keessan sheerinaaf godhaa. Hiriyaa kee jaallattan, hiriyaa durbaa jaallattan yookiin hiriyaa dhiiraa jaallattan itti dubbachuudhaaf akkas baay'ee manaataniitu baay'ee sodaataniitu. Anamma kunuun si'amee kana fuura baafadha. Ani sodaattu akkasii ofiin se'uun ture. Jaalalli immoo haadha inni jedhan gaa. Meegana adda baafanna waan hundumaatiifu nu faana tura. Egaa sababa hamma humni koo danda'u akkas dikoor etuga giiftii dikoor inda event settanii naa bilbiluu dandeessu. Haala kana fakkaatuun hamma humna kooti dikoor godheera. Jaalata ta'e ani beeku gaa mee maal fakkaata? Namni waanuma qabuun gabaa bahaa jedha Oromoon gaafa mammaaku. Egaa anis barattuudha waan ta'eef kana caalaa invest gochuu hin danda'u. Haala kana fakkaatuun qopheessee abiigoo eegaan jira. Bilbileeraaf egaa garuu inni normaaliitti fakkaateera akkuma guyyaa kan biraa. Waluma arginee naamni itti fakkaateera. Gudii isa eeggataa jiru beekun. Dana garuu gudiin isaaf miti anaafidha malee. Inni kan isaa isatu beeka. Kana fakkaata gaa. Haalli ittiin itti qophaa'ee jiru mee carraa gaarii siifa ta'uu naan jedha. Milkaa'ii naan jedha. Waan yaadde siifa ta'uu naan jedha. Tole siifa jedhu abiigoon naan jedhaati na eebbisa. Kan biraa waan an jedhu qabu. Waan hundumaatiifuu na faana tura. Baay'ee yeroonni abiigoo bira turu naamni baay'een gammada bakka. Sa'aatii sanatti garuu hiriyummaa matu natti dhaga'ama malee akkas miira jaalalaa naamni waliif qabaanna jedhee yaadeen beeku. Tarii innis akkasumatti yaada ta'a gaa. Yeroodhaa yerootti garuu miiriin isaaf qabu jijjiiramaa dhufe. Dubbachuun dirqama natti ta'eera gaa akkuma sila siniin jedhee. Mee maal jettanii himtan isin hiriyaa keessan durbaa gaafa jalqaba gaafattanii maal jettanii itti himtan? Mudannoo mucaa tokko beeka. Dhaqee bira gahee sin jaaladha jedhee fiigee jedhan. Naa kan keessanis akkasuma ta'a. Oliif gadiin deemaa dallaa keessan jala annu feen jira maaluma yantaaloo as bahiiko. Naguma Nori Ande surprise Ayo qophiste kasite Nori eeta seeniti naasofna Ande eenyu fida Damo kaamera waraabaa jirta Naga kidhumtu Naga Nori eenyu fida qophiste kasite eenyu fida qophiste Dubbistuut family dura yoo yaa kan jirtu mata qashti nagaa keessanii ani sinin jira galata rabbi ande yeroo hundumaa viidiyoo waraabatti karoora viidiyoon qabu ture irra irreecha booda walitti deebinaa jennee turre maatiidhaani atirraan fattee tan garuu hin daganneen garuu gaaffii natti ta'aa jira barishee maaliif ande inni fedhu qophiste tarekkiste dura nyaadhu hara chigriin qabu maaliif rakkoon qaba dhiisii dheengaddan dhiisna jenneeni jalqaba haasaa taasaa maaree uummatan jalqaba dhugamaa hin nyaatamaa akka seeraatti akka aadaatti akka aadaa uummata Oromoo kanaaf maal barbaadde fudhadha kookaa fudhadha self service ida self service namni ofiitiin ofii of keessummeessa namni mana koo dhuf
akkani xaafaaci badaan jaallanne beektishin ግን nama kan biraa faan qophaa'e natti fakkaata sirriiti amma ko nama biraafis haa ta'u eenyuufis haa ta'u fudhadhuu nyaadhu dhugii siin jedhamti galatu fudhatture bisna jedha baay'ee badaa waan mi'aan jaalladhu akkasitti tole akkam ture irreecha yeroo waliin deemne maal sitti fakkaate irreecha ibsuuf ulfaata bareeda ture baay'ee waan namatti tolu naam ture ያው ጉያ ጋሪ ደበርሲኔራ ያው ቪዲዮ ምናምን ወራቡን ነው ሸቀነ ፍሬ ያው ቪዲዮ ወራባን ዝም ጀዴ ይጅረግን እና እሬች ባይ በሬዳ ቱሬ ዋቀ ከንበረናን ከኑገ ይበረገሬ ነው አገው ጀዳ ሌል ቶርቤንኬ ቶርቤን በሬዳ ቱ ደደብነከ ቶርቤ ኩና ጋፈቹን ቀዱ እንዲ ወጅማን ቱሬ እንዲ ኡመታ ፊፋ ጎዲ ጀዴተኒ ኦኬ በሬዳ ቱሬ ያው አለ ጋሪ እንደበርሲኔራ ያው ነው ቱሬ ደደብino ሌቶት ጅርቱ ደደብ ማለት ጅራ ቶል ግን ማዲ ላልቹ ሱዳን እንደ ፋሚሊ ዝም ጀዴ ምን ሰርፕራይዝ ታጅራ ነጥባይ እቻይ ማለት ሰርፕራይዝ ሙአፍደዱ ከስ እንዴ ኦፊ ቆፋ ሰልፊ ኦፊቲን ኦፋኒ ጎቹ አንቴ ዋንንትኒ ተውፊን ቀበ ቢያንስ ኛዱ ለናን እንጀቱ ኛዱ ሲንጀደ ፍን ማቼስ ጋፍ ቆጴስቱ ቀመሱን ሸለ ፍድርባ አንዳ ጋፍ ብትለ ቀመስቴ ብትይ አይ ሸመረን ሰበተኛቱ ኛተኛተን ነገኝ dura kasjed wand matifu okay ma tabita cannaqama jirta cannaqama jirtim garmali amashin cannaqam tanun cannaqam surprise nte nekku wal dadi nals tefakate ማለት ተፈካቴ እሺ በቃ አከሴራ አንዱበቱም ያሉ እግዚአብሔርን አይ ትቆሽ ኢነርጂ ዳቤ ምት ያ ነው ሁምነ ዳቤ ምት እሺ ሱት መጀዳ ያሰው በርባዴት ወይ ሱታት እንደስ ነኝትሽ እባልልሽ እንደበት ታናኒ ያቻስ ተዲስ እኮ ኛዱ ጀዴራ ልክ ብርጭቆን ቀምኑ ደርገዩን ተክስኒ ይችላል ድረኮ ጋበኛ ተወጅኛ አለኩ እሺንስ አኮን ብራዘር ይደ በቃ ጋፈኛ ማልስት ፈካቴ ሜቲቆ ገታይሜ ይጃኬ ሳንሲላላ አከጃይባ ተመኛቶ ዲስ ሾይ አከንኛ ነፍ አከይና ሶፍ ነፍ ነገር ሲተበር እና ሳይኔዳ ከስጀት ማሰት ጋፈዴ ምከረረማ ሰርፕራይዝ የሮጀል ቀባ ፋያን ሬቻ ቦደቴ ነው ሶ በቃ አንሞ ቀጣይ ማንበሬዳ ወዩ ማንዳ ሀማዩ አንዴ ናመና ከብራዘር ይፈትላሉ ጋፋ ከሸመራት ይጀዱ የሮጀል ቀባ ማለት ወደ ብራዘር ይችላል ማነስ ያለች እንዴ ያስያዱ ካሩልካናናኒ ኦሮምቲቲቶ አንሲንጃለዳኒ የበሬዳውማ ሸገ ማታቀና ከብራዘር ከትኔ ላልተማ አራ በእናትሽ ቀለዳ እንጂ እንዴ እንዴ ነፍሲ ከናው ልንቀደም እሺ ዋይ ከኛ ማዲ ያደተ ወይ ከኛ ጋፍት ወይ ከኛ ጋፍት ካንኩፍ ካንኪ
Ndi maal yaadde? Akkamumaa yaadu. Waa baay'ee yaada. Yaadu na yaada kun waa baay'ee. Gara fuulduraatti hojii gurguddaa hojjennaa akkuma wajjin odeessaa turre. Biizinasii mataa keenyas yaa waan tokko banuu waa yaannuuf gara fuulduraatti rot gara fuulduraatti. Kanuma. Kaza kanasi jaalla. Walla. Kanuma jechuun wanti yaadu wanti biraan hin jiru. Ndi maal yaadash nutti? Ani waan yaadu sitti. Wanti moo yaadu nutti? Homaayuu jechuun miira tokko yuunaaf hin qabdaati. Maaf siif hin qabu. Miira to siif hin qabu takkasti saamataa. Amma makkas kabaju beektaa. Nama kaaniiti oltu iddoo guddaa akkasii qabu beektaa. Taayimitti nama hamtuutti nafuu iddoo tokko. Baaliif nama waan baay'ee naa ta'e rudhate. Akka bureetii kootti akka haadha kootti akkuma baay'eetan si ilaala. Keessumaa immoo akka hiriyyaa koo nama yeroo baay'ee wal faana ture hamaaf gaarii wal faana dabarseetti baay'ee si jaalladha. Kanuma. Ndi kanaati ol immoo ndi kanaati ol namni argasu jiraa? Gaariidhaanis garuu yeroo baay'ee wajjin dabarsineerra waan gaariis waan namaas wajjin dabarsineerra. Akka isti namni nama yaadu yoo dhibuu danda'a garuu jechuun wantoonni sun seensi keessatti miira homaayyuu hin uumne jechuu barbaadetan. Ndi maaf hin uumu miira obbolummaa gar malee uuma malee ndi. Namni akka boleetitti akka haadhaatti nama yaadus namaaf yaadus hin jiru barkatti. Ani immoo yeroo hanga ammaatti waliif qabaanne keessatti miirina keessatti uumamee jira. Nga hiriyummaadhaanis obbolummaadhaanis yeroo dheeraa waliin dabarsineerra. Nga gaafeetti nama biyyaa boof kee taate. No akkas jechuu osoo hin taane. Kana booda jaalalleewwan maaliif walii hin taane jechuun koo. Araba anaaf si. Maal rakkina qaba jechuun yeroo dheeraa waliin dabarsineerra amala walii sirriitti beeknaa. Maal rakkina qaba. Anaaf si jaalallee waliif. Ndi. Way qalli. Jechuun. Asa kan bira Frankiidha. Eberqum nagaruun haasawaa jira na jedhu. Jaalala irratti hin qoosamee Frankiin jira moo jaalala maal jechuu barbaaddeetti? Qum nagara keessaa jirta gifti. Jechuun kun waanuma garaa kee keessa jiru suma riilidha. Fakkaata. Waan hin qoosaa jiru sitti fakkaata waa'ee maaliif hin qoosamu? Frankiidha. Ara naagalee yeroo Frankiidha. Abbi yeroo hundumaa prank wal gochuun hin jiru baay'ee yeroo tokko qubna gara haasa'uunis waanuma jirudha jireenya namaa keessatti. Aniifati hamma yoomitti prank wal gochaa jiran? Isma sirrii haasa'aa jirta gifti. Jechuun ko amanaan jiran manatti. Maaliif maal wanti nama amansiisne maaltu jira jechuun? Dhugaa? Maal jechuun aniifati hiriyaa jaalallee wayyoo waliif taane maaltu nutti hir'ata? Maal waan an keessa ture beektati. Ani wanta shamarree jedhamtu karaa jaallaatti nam tokko faan dhaabbachuu kan hin barbaanne beekta. Hamma yoomitti? Qallataa jirtaati. Ndi qalta. Kun nagara keessaa jirta gin. Maaliif hin qoosa maal wanti qoosa maaltu jira? Aboo akkasanii qaldii kee lammata qaldii akkasii nafaan waan akkasii irratti naan qaldii anaani lammata jechuudha gifti iddoo nan dhaabadhu akkan dhaabbanne
Agaa jirta miti lammata iddoo naan dhaabadhu akka naabban. Sii gala miti lammata iddoo naan dhaabadhu.